Ashamaa harka fuunee daawwattoota yuutuubii saaqzeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha. Egaan akkuma beekamu guyyaa kaleessaa taphni waancaa Afrikaa Ijiptii fi Senegaal gidduutti gaggeeffameen injifannoo Senegaaliin xumuramee waancaan Afrikaa Senegaal dhuunfattee galteetti jirti. Warri Ijiptii yookaan Ijiptii lammaffaa ba'aniiti jiru. Geepha sanarraa akka hin milkoofnedha kan achirratti dubbatanii. Saadiyoo Maanee fi Mohaammed Saalaa kilabii tokko keessa kan isaan taphatanii dubbii keenya irratti namni rabbitti amanee eessayyuu waan rabbi jedheen alatti wanti ta'u tokko ittiin hin jiru. Akkuma beekamu Saadiyoon yeroo falfalli tokko yookaan qaalluun beekamaan tokko Saadiyoo Maanee yoo tapha kubbaa miilaa Afrikaa kana galee taphate meedaa keessatti lubbuun isaanii ni darba kan jedhudha kan inni duraan falfala isaa yookaan waa hima isaa kan inni hime. Inni amantaan isaa muslima waan ta'eef waan rabbiitti amanuu fi yoon achitti du'ellee rabbiitu na ajjeese malee namichi kun falfaleetiif yookaan wanti inni jedhu dhugaa ta'uu dhaafi miti kan inni jedhetu jira jechuudha. Dubbii keenya irratti Saadiyoo Maaneen geepha yookaan waancaan Afrikaa akka inni Senegaal fudhattuu fi shoora guddaa nama taphatedha jechuudha. Gama kana yeroo baanu dhimmi lammii keenya Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii dararamaa jiran ammatti haalaan hammaatee itti fufeeti jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaa guyyaa guyyaatti dararaan achi keessatti isaan mudataa jiru waan ilmoo namaa irratti qaqqabaa jiru miti. Waan ilmoo namaa addunyaa kanarraa ta'aa jirtu miti. Akkuma beekamu jechuudha. Guyyaadhaan namoota baay'eetu du'aa jiru kan dhukkuba onnee akka kan guyyaa kaleessaa kan FB irratti deemaa ture mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti gurbaan tokko onnee kan dhukkubsatu onneen isaa dhootee kan inni lubbuun isaa dabarteetu jira jechuudha. Guyyaadhaan dararaan achi keessatti jiru miidhaan achi keessatti jiru hedduu daran hammaachaa dhufaa jira. Qabaanillee daran hammaachaa dhufaati jira. Mootummaan waan kana irratti waa tokko amma yoonaatti fala tokko itti barbaadu dhabuun isaa hammam lammii kan keenya kana akka quba hin qabaanne kan agarsiisudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taana baay'ee isaa miidhamaa jiru lammiileen kan keenya. Nuti akka gaariitti jiraataa jirra. Biyya ormaa keessa jirra. Bor waan nu mudatu hin beeknu yaa jamaa. Kanaaf jennaan amma danda'amaa ta'etti sooshaal miidiyaa adda addaatiin qaamni mootummaa warri Oromoo taatan warri sabboontota taatanii dhimmi lammiilee kan keenya Saudi Arabiyaa keessa jiranuu isin quuquu danda'uudha qaba. Isinitti dhagahamuu danda'uudha qaba. Baay'ee daran itti hammaataa jira jechuudha. Viidiyoowwan adda addaa guyyaadhaan toora FB irratti gadhiifamaa jiru. Yoo argitan ta'ee jedhee haalli isaan keessa jiranuu hundi isaanii waan dhumanu namatti fakkaata. Hedduu dhugaa dubbachuudhaaf taanaa miira keessa nama galcha. Hedduu miidhamaati jiru lammiileen keenya Saudi Arabiyaa keessatti jiran jechuudha. Maqaadhaa biyyi Saudi Arabiyaa jedhamtu biyya amantaa muslimaatiin hoogganamtu amantaa muslimaa qabattee yeroo jalqabaatiif sallallahu alaihi wasallam nabiyyi Muhammad keenya sallallahu alaihi wasallam nama achi keessatti ergamanii addunyaa muslima addunyaa kanaaf fakkeenya ta'anii ergamaa xumuraa ta'aniitu lafa sanarraati jechuudha. Lafa ergamaa rabbii kan keenya amantaa muslimaa kan keenya namoota hunda wal qixxeessu namoota hunda ija tokkoon ilaalu keessatti lammiileen kan keenya muslimni keessatti hedduun isaanii muslimaa achi keessatti kan miidhamaa jiran. Maal akka agarsiisu gara fuulduraatti biyyi kun yookaan namni kun gara jabummaan isaa maal akka ta'aa jiru tilmaamuun naman dhibu jechuudha. Wallahi biyya muslima maqaa muslimaa baadhattee ummata muslima amantaa adda addaa muslimni amantaa biraatiif illee nama kabaja kennuudha jechuudha. Wallahi amantaa muslimaa illee warra karaarraa dabsaa jiru yookaan akka amantaa muslimaa jibbamu godhaa jiru dararaan isaan achi keessatti lammiilee kan keenya irratti godhaa jiran dhiibbaa siyaasaatiif yookaan immoo wal dhabdee siyaasaatiif jedhanii jechuudha. Kun dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee isaa waan miira keessa nama galchuudha. Guyyaatti lammiileen kan keenya namni hin du'in namni hin rakkatin nyaata hin qabanii dhugaatii hin qabanii guyyaa keessatti al tokko yoo argatan nyaatu. Yoo uffata gaafa ittiin qabaman sanaan taa'u feestaalii uffataniiti kan isaan ta'an feestaalii uffataniiti kan isaan yoo du'an feestaaliidhaan awwaalamaa jiru jechuudha. Dubbiin kun dhugaa dubbachuudhaaf taanaan hedduu daran hammaachaa dhufaati jira lammiileen kan keenya daran hammaachaa dhufaa jira.
Kanaa jennaan uummanni Oromoo kaabaaf kibba biyya alaaf biyya keessaa ammas taanaan lammiileen kan keenya baay'ee miidhaan gurguddaan irratti dhaqqabaa jira waan ta'eef jabaatamee sagaleen wal ta'amee sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u dhiibbaawwan warri biyya faranjiilee jiran waan kana gara miidiyaalee gurguddaa irratti osoo hiriira baasanii sagalee keessan uummata addunyaadhaaf dhageessanii falli ta'e amma ta'e hin dhabamu jechuudha. Gareen araaraa yookaan gareen jaarsummaa barana dhaqee jedhe fala tokko tuun argatiin akkuma sanatti dhimmi biraa itti ka'ee jennaan dhimma bishaan Ijipti kanaa wal qabata dhimma siyaasaatiin wal qabataa jechuudha. Dhimmi biraa itti ka'ee jennaan akka kanaan calam jedhanii galanii osoo waan tokko irra hin ga'in jechuudha. Ammattis waan tokko abdii tokko hin qabu gara mootummaatti wanti kun ni hiikamaan waan tokko abdii wayii waan qabaataa jiru namatti hin fakkaatu. Odeeffannoowwan gurguddaachi keessa argataati jirra. Warri silkii hatanii galfataa jiran liiviidhaan dubbataa jiru haalli isaan keessa jiran dhugaa dubbachuu baay'ee yaaddessaadha. Guyyaa guyyaadhaan namni onneen dho'eetu du'aa jira achi keessatti nyaata dhabee dhugaatii dhabee waan uffatu dhabee namni tokko guyyaa tokkotti waan hedduu isa barbaachisa yaadamaa. Sareen baay'ee amma biyya Masrii kana keessatti sareen tokko qarshii doolaaraan bitamti akka nama nyaanni isiin nyaatu nyaata madaalamaa nyaatti nama caalaa kunuunfamti nama caalaa bakki kennamaaf jechuudha. Lammiileen kan keenya amma saree tokko hanqatanii mana tokko keessatti nama 100 nama 1000 ta'anii achi keessatti affanamanii hidhamaniiti kan isaan jiraataa jiran. Hedduu dararaa hamaa keessa jiru lammiileen kan keenya. Kanaaf uummanni Oromoo, uummanni Itoophiyaa sabaaf sablammiin walta'ee yeroo kana keessa ajandaa biraa osoo dhiise hiriirri ba'amee jechuudha. Lammiileen kan keenya kun sagaleen ta'amee fi jennaan hammi ta'an osoo baraaramanii baay'ee natti tola jechuudha. Akka nama dhuunfaa tokkootti nutis amma dandeettii kan keenya sooshaal miidiyaa kara sooshaal miidiyaatiin sagalee ni taana. Kanaafuyyuu warri biyya alaa jirtanu warri biyya faranjii jirtanu hiriira dhimma kanarratti hiriira ba'a. Dhimma siyaasaa qofitti osoo hin taane dhimma lubbuu lammiilee kan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiranuuf hiriirri ni barbaachisa. Egaan akkuma beekamu dhimmi kan keenya inni kan biraa Jaamboo Jooteedhaan weellisaa Jaamboo Jooteedhaan wal qabataa. Weellisaa Jaamboo Jootee erga sirba meelbaa sana baaseeti as sagaleen isaa dhokateeti jira jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa erga wareegame asillee sirba Hacaaluudhaaf illee hin baasne waltajjiiwwan gurguddaa adda addaa keessatti dhimma Hacaaluus illee wanti inni dubbate hin jiru. Jaamboo Jootee mootummaa wajjin walii galee moo yookaan bilxiginnaa ta'e moo maaliif callise kan jedhu komiiwwan gurguddaan ka'aati jira. Jaamboo Jootee nama weellisaa dhaloota qubee keessaa gaafa Hacaaluun ka'u Jaamboo Jootee duukaa ka'a jechuudha. Namoota hedduu gaafa Hacaaluun ka'u Galaanaa Gaaromsaa duukaa ka'a. Namoonni tartiiba isaa keessatti nammanii jiran hedduun isaaniituyyuu kanneen akka Keekiyyaa Badhaadhaa, kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa, kanneen akka Yoosan haala yeroo ammaa kana keessa jiruun sirbi isaan baasanii addunyaa yookaan immoo uummata Oromoodhaa fi gaafii uummata Oromoo sana sirbaan kan isaan sagalee taa'atii turantu jiru. Jaamboo Jootee maaliif callise kan jedhuuf akka odeeffannoon tokko na dhaqqabaa jirutti sirba ajaa'ibaa tokko akka qabatee dhufaa jirudha kan inni beekamu. Akkasumas Andu'aalam Goosaa dhaloota weellisaa dhaloota qubee keessaa isa tokko dhaata Hacee jechuun ni danda'ama. Namni hamma Hacee sichi hin dhalataatis illee akka waan hin yaadamnee fi haqni Hacaaluu Hundeessaa illee hanga yoonaatti dhokatee awwaalameeti jira jechuudha. Kanaaf jennaan lammiileen kan keenya hedduun isaanii amma fakkeenya Wallagga keessatti dararaan gurguddaan isaa akka qaqqabaa jiru. Uummanni Wallaggaa erga mootummaan kun aangoo qabatee guyyaa tokko gammadee hin beeku. Hedduun isaanii miidhamaa jiru. Amma duulli godhamaa jiru duulaa uummata Wallaggaa gargaaruu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Duulli kun atattamaan hojiirra oolee uummanni Wallaggaa baraaramuu danda'udha qaba. Uummata Wallaggaa maatii tokko keessaa nama hedduutu du'aniiti jiru. Namni hedduun isaanii qe'ee isaanii dhiisanii godaananii barandaa yookaan balbalarra bulaati jiru. Haatiniif abbaan ilmaan isaanii namni shanfaa jala ajjeefamee jennaan mataan tuqamee balbalarra deemanii akka namoonni inni kaan baddaa galee falmataati jira. Inni kan biraa odeeffannoo biraatiin lolli hamaan lolli guddaan isaa mootummaa bilxiginnaadhaa fi woboo gidduutti keessatti Salaalee keessatti namoonni hedduu
qaamni mootummaa hedduun akka lola abaa'uudhaan yookaan immoo woboodhaan akka barbadeeffamanidha odeeffannoon ba'aati jiru. Wallagga keessattis lolli gurguddaan isaa akka adeemsifamaa jirudha kan gaggabaafamaati jiru. Egaa dhuma isaa gara fuulduraa kanatti waan waliin ilaallu ta'a. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaanan har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatu ture waan nu daawwattaniif guddaa galatooma.